Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu arraaf qabanii isinitti himaa dursa oduu ijoo. Irreechi malkaa Ateetee magaalaa Burraayittuu kabajamee nagaan xumurame. Godina Jimmaa aanaa Deeddootti waajjirri poolisii hirmaannaa hawaasaa fi baajata mootummaan ijaaramaa ture eebbifame. Anbilisee Bayyanaati. Irreechi malkaa Ateetee magaalaa Burraayittuu kabajamee nagaan xumurameera. Milkaa'ina kabaja ayyaanichaaf gaheen hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa olaanaa ta'uu himame. Fayyisaa Xiiqii dabalata qaba. Ayyaanota uummata Oromoo biratti waggaa waggaan kabajaman keessaa irreechi isa tokko. Uummanni Oromoos kaabaa kibbaa baadiyyaa walitti babba'uun irreecha kabajataa duudhaa sirna gadaa keessaa isa tokko. Kanaaf ayyaanni irreechaa mallattoo araaraa tokkummaa fi nageenyaati. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti tibbana irreechi malkaa Ateetee sirna miidhagaa ta'een Oromoonni uffata aadaan faayyamanii malkaatti wal gahuun waaqa uumaa isaanii galateeffachuun kabajan. Irreechi malkaa Ateetee nagaan akka milkaa'uuf hawaasni fi qaamoleen nageenyaa guyyoottan dura sakatta'insa adda addaa eegumsa dhaabbii fi sochii gochuun hojjechaa turuu isaanii dubbataniiru. Jala bultii ayyaana kanaas hojiin opereeshinii sakatta'insaa fi keessumattuu eegumsa dhaabbii fi sochii bifa gurmaa ta'een hawaasa qindeessinee kan hojjechaa turredha. Keessumattuu kana keessatti gahee olaanaa kan qabu hawaasadha. Ciminaan sa'aatii 48 ol hojii hojjetamu sakatta'umsa uummata seenee kan bahu dhaabbiidhaan sochiidhaan iddoo eegamu qabdu kana hojjechaa turre. Hanga irratti garuu rakkoon mudatee wanni nageenya booressu kan uumame hin jiru. Abbootiin gadaa irreecha malkaa Ateetees irreechi bakka nageenyaa tokkummaa fi calanqee eenyummaa Oromooti. Kanaaf dhaloonni bifa duudhaa Oromummaa eeggateen itti fufsiisuu akka qabu himaniiru. Irreechi nageenya, irreechi misooma, irreechi tokkummaadha. Waliigaltee kan fidu daba of keessatti hin qabu. Yeroo irreecha dhaqan warri gumii walii qabdan illee afooti walii jedhaa walii tufaa dhiisa jedhe qulqullummaadhaan kan dhufu. Irreessi dhimma nageenyatti, dhimma haraaraati. Irreessi immoo kan Oromoo hin taane kan Kuush kaleessati, kan Afrikaati, kan Itoophiyaati, kan Afrikaati, kan Kuushiiti. Hundumaa hammata irreechi. Abbummaa isaa kan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kun immoo aadaa isaa gabbifachuudha. Duudhaa isaa gabbifachuudha. Kenna isaati. Kenna waaqni nuu kenneedha. Qabeenya Oromoon qabdu irreecha. Waggaatti gizee lama nuti kan argannu. Kanaaf qeerrooniif qarreen nageenya kallattii gara fuulduraattu nageenya isaanii eeganii qaama nageenya kan biroo alaan deeggarsa waan godhuun alatti of danda'ee akka itti deemamudha. Sirna kabaja irreechaa malkaa Ateetee kanarratti namoonni irreeffannaaf dhufanii dubbisnes irreechi ibsituun mallattoo aadaa eenyummaa keenyaati jechuun dubbatan. Hawaasni wal qabatee aadaa keenya ture kana dhokate kana maal ta'ee dhokate amma ammaatitti maal taanetti kan jedhu kanaan ofumaaf of dhoowwine moo aadaa keenya kan mul'ifne nama nu dhoowwelleedha. Maaliif wal taanetti isa dhokatee hafe kana akkamittiin guddisuu dandeenyaan jennu walitti himnee isan baratinillee barsiifnee. Baay'ee namatti tola. Akkaataan nageenyaas akkaataa waan hundumaa isaa baay'ee namatti tola. Sodaa tokko malee irreeffannee nagaan dhumne nagaan galuu keenyatti baay'ee gammannaa. Baay'ee nama gammachiisa. Sakattee isaanii seeraan kan sakatta'edha. Darbannaan hin jiru. Nam tokkollee nama irreechaa fi abaaboo fi ulee abbaa gadaa siiqee abbaa gadaa dhangalate waan tokko baattamee hin deemamu. Uffanni isaanii illee uffata wal fakkaata uffata bareedaadha. Warri namallee uffata illee bareedaadha. Haala nageenya gaarii, haala bareedaa, haala ittiin nama simatan of keessaa qabu. Baay'ee nama gammachiisa. Milkaa'ina ayyaana kanaaf hojiin qindoomina hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa waliin hojjetamaa tureen ayyaanni irreechaa malkaa Ateetee karaa nagaan kabajamee xumuramuu himaniiru. Qindoominni jiru baay'ee gaariidha. Namatti tola. Uummannis tokko ta'ee miseensillee tokko ta'eetti qindoominaan kan hojjechaa jiru nageenya kana mirkaneessuudhaaf. Qindoominni poolisii Oromiyaatiin, poolisii federaalaatiin, milishaa Oromiyaatti wajjin qindoomanii warri hojii hojjetan baay'een galatooffachuun barbaachisaadha. Daayiriktarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Koomaandar Taarikuu Laggasaa fi daayiriktarri ittaanaan nageenya naannoo mirkaneessuu qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Inspektar Magarsaa Bayyanaa qaamoleen milkaa'ina ayyaanichaatiif gahee isaan irraa eeggamu baachaa turan galateeffataniiru. Qaamolee nageenyaa miseensota keenya hunda poolisoota kan komishinii irraa dhufanis kan magaalaa Buraayyuutis humna addaa VIP Riippaabilikaanii milishoota magaalaa keenyaa gaachana sirnaatii fi tajaajila poolisii hawaasummaa akkasumas caasaa
siyaasaa naannotis haa ta'u kan magaalaa kana gumaacha nu godhaniif hawaasa bal'aa gumaacha nu godhaniif hojiin keenyas akka milkaa'u uummannis akka nagaan ayyaana isaa ayyaaneffatee galu gumaacha nu godhaniif galatoomaan jedha. Qaamoleen milkaa'ina ayyaana kanaadhaaf shoora isaanii ba'an hawaasnis gurmaa'insa hawaasaa keessumattuu milishaan tajaajilli poolisii hawaasaa gaachanni sirnaa qaamoleen nageenyaa keenya poolisiin poolisii dileen humna addaa raayyaa ittisa biyyaa poolisiin federaalaa ayyaanni kun akka inni milkaa'uuf hojiiwwan dadhabne utuu hin jedhiin halkanii guyyaa hojjetanii akka inni milkaa'u taasisaniiru waan ta'eef galatatu isaanii mala. Waajjirri poolisii magaalaa Gobbaa qaamota hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa baataniif beekamtii kenne. Sirna beekamtii kana irrattis hojiiwwan bara 2014 keessa hojjetaman hawaasaaf ifoomseera. Gabaasaa Naasir Umariif Ahimad Garaaddaa. Hojii tajaajila poolisii hawaasaa yeroo yeroon fooyyessaa deemuun gurmiiwwan garaagaraa hawaasa keessaa qindeessuun akka naannoo Oromiyaatti nageenya hawaasaa mirkaneessuuf hojii hojjetameen bu'aan qabatamaan argamaa jira. Magaalaa Gobbaattis sirni miseensota hojii isaaniitiin bu'a qabeessa ta'an gulantaa kennu, dargaggoota deeggartoota tajaajila poolisii hawaasaa beekamtii kennuu fi hojiiwwan akka waajjira poolisiitti hojjetaman hawaasaaf ifoomeera. Keessumattuu akka magaalichaatti hojiilee sakatta'iinsaa qaamolee nageenyaa fi hawaasaatiin hojjetameen daldala seeraan alaa to'achuu dabalatee iddoo hojii mijataa uumuun kenna tajaajilaa si'ataa hawaasaa kennuuf hojiin hojjetame jajjabeessaadha jedhame. Magaalaa Gobbaatti bara 2014 darbe keessa hojiiwwan hojjetaman ilaalchisuun Daayiriktarri itti aanaan waajjira poolisii magaalichaa Inispeektara Gargaaraa Ingidaa Amaaraa hirmaattotaaf gabaasa dhiyeessaniiru. Akkuma beekamu bara baajata 2014 keessatti hojiiwwan nageenyaa adda addaa kallattii hundaanuu kan hojjetamaa ture yommuu ta'u, hojiilee nageenya naannoo magaalaa keenya mirkaneessuu keessatti hojiiwwan yakka ittisuu, hubannoo hawaasaaf kennuu, hojii tajaajila poolisii hawaasaa cimsuu, hojii nageenya tiraafikaa cimsuu fi hojiilee eegumsa wajjin wal qabatan daangarraa daangatti hojjetaman bu'aa guddaa galma'ee yommuu ta'u, sakatta'insa tasaa fi opereeshinii adda addaa godhame meeshaa waraanaa adda addaa 15 kan to'annee fi daldala seeraan alaa fi kontirobaandii wajjin wal qabatee bara 2014 keessatti qofa qarshii miliyoona 11 fi isaa ol ta'u mootummaadhaaf galii. Aanaaleen biroos muuxannoo kanaan yoo hojjetan bu'a qabeessa ta'uu danda'an jedhaniiru. Hojii nageenya uummataa eeguun poolisiin kumaatamni magaalaa kana keessa jiraate hojii nageenya eeguu hin danda'u. Hojii nageenyaa eeguu kan dandeenyu hawaasa bal'aa wajjin. Hawaasa bal'aa keessaa dargaggoota boru qabeenya horataniitiin abbaa qabeenyaa ta'anii biyya kana jijjiiruu danda'an ka hojiin tuffanne kophee isaanii qulqulleessuun cinatti hawaasa isaanii nageenyaan akka jijjiiran odeeffannoo akka kennan balaan nageenyaa uumamu hawaasa keenyarra akka hin geenye aanonni hunda asirraa muuxannoo fudhatanii wal qabannee uummata keenya bakka jiruun ijaarree hojii nageenyaa akka hojjetu ogoone Gobba durumaanuu ambaasaadara nageenyaati waan jedhamteef sanii ol ambaasaaddarummaa biraa dabalatti jechuudha. Xumura irrattis abbootiin qabeenyaa magaalichaa dogdoqqeewwan hojii nageenyaaf oolan bituun deeggarsaan qaamolee nageenyaaf kennaniiru. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti waajjirri poolisii aanaa lammaffaa baala sammuu namaa adoochuu hashiishii ooyiruu nama dhuunfaa irratti oomishamaa ture eeruu uummataan to'atamuu poolisiin hime. Gabaasa Guutaa Gosaa'eef Maammar Kadir. Baalli sammuu namaa adoochuu hashiishiin bulchiinsa magaalaa Shaashamannee waajjira poolisii aanaa lammaffaatti qabamuu kan danda'e marii yeroo garaagaraa hawaasa dhimma nageenyaa fi wantoota miidhaa geessisan adda baasuun hubannoo kennamaa tureef baalli sammuu namaa adoochuu ganda allachaa arbattee jedhamee waamamutti lafa qonnaa nama dhuunfaa kaaree meetira 1000 ol ta'u irratti boqqolloo waliin makamuun facaafame kan barbadaa'e ta'uu Daayiriktarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa Inispeektar Taamiraat Abbabaa himaniiru. Aanaa Shaashamannee keessattuu ganda allachaa arbaatee jedhamutti maasaa yookaan immoo lafa qonnaa kaaree 1000 ol ta'e keessatti akkuma argaa jirtan hashiishiin kan keessatti oomishamedha. Keessattuu iddoon kun iddoo nyaata adda addaa midhaan adda addaa keessatti faca'u keessatti wal qabatee akkuma argitan hashiishii dheerinni isaa meetira 3 ol ta'e
yeroo ammaa eeroon uummanni nuu kenneedhaan kan to'atamaa jiru. Qaamoleen nageenyaa dubbisnes baalli sammuu namaa hadoochuu ashishin dargaggoota egeree biyyaa ta'anii biyya kana ceesisuu keessatti gahee qaban hadoochuun yakkoota adda addaafis ka'umsa ta'uun miidhaan fidu olaanaa waan ta'eef kana hambisuuf qindoominaan irratti hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Dargaggeessa irraan miidhaa hagana hin jenne gaa miidhaan isaa tokkoffaan umurii isaa osoo hin geenne umuriin isaa osoo hin geenne waan qaama baala sammuu namaa hadoochu keessi isaas hadoodee umuriin isaa osoo hin geenne waan adda addaa keessa gala akka adda addaatti illees nama kakaasa. Fakkeenyaaf dubartoota ulfa qaban hin miidhaa odeeffannoo jedhutu jira. Inni biroo ammoo namoonni baay'een isaa yoo fayyadamanii kan hin ajajamnee fi waliin dhageenye alnaamusummaan keessatti kan baay'atu. Keessattuu yeroo tokko namoonni naannawa kanaa yoo dhufan gajaraa qabachuudhaan maatii ofii haadha manaa abbaa haadha kanneen billaa reebu baay'een isaanii yoo waan kana fayyadaman of hin beekan. Kanaaf miidhaa olaanaa fidaa jira waan jedhu kaasuudhaaf. Jiraattonni naannawichaa dubbifne namoota faayidaa dhuunfaaf jecha baala sammuu namaa hadoochuu oomishan kana yoo argine qaamolee nageenyaaf eeruu kennuun gahee keenya ni baanaa jedhaniiru. Eeruu suutaanii wanta akkanaa ta'uu namaatti horuu namaa keessa naannawaati. Wanta akkanaa yoo argine as gara gandaatti dhiyeessinee kaanee gandii poolisii baasee akka buqqisuun taasisa. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walsootii balaa konkolaataa mudateen lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan ga'u poolisiin beekse. Gabaasa Salamoon Shantamaaf Lissaan Murreessa. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walsootii balaa konkolaataa mudateen namoonni 8 battalumatti yoo du'an namoota 15 irratti ammoo miidhaan qaama cimaa fi salphaa ga'u qindeessaan nageenya tiraafikaa waajjira poolisii aanaa Walisoo gargaaraan inspektar Maarii Dirribaa himaniiru. Balaan kunis egaa konkolaataan jalqabaa kallattiidhaan daandii irraa maquudhaan ariitiin waan konkolaataa randi irraa gadeedha naannoo ganda Obbii Kojii iddoon sun naannoo dirree biyyoo abbaa dooyyoo jedhama irraa gadeedhaan saffisaa waan deemuuf kallattii isaa irraa maqee konkolaataa abbaa duulaa konkolaataa lammaffaa kanatti dhaqee kallattumaan bu'uudhaan balaan cimaan kun gaggeeffamuu danda'eera. Ka'umsi balaa kanaas ariitii humnaa olii yoo ta'u balaa ga'ee kanaan qabeenyaan birrii miiliyoona tokkotti tilmaamamu manca'us gargaaraa inspektar Maarii Dirribaa himaniiru. Jechuun yoo xiqqaate yoo sararas beekuu baatan kallattii keessattuu saffisaan deemuu dhiisuun saffisaan yoo deeman immoo balaan kun akka nama qaqqabu yaa beekamaadha waan ta'eef irra guddaatti saffisaan deemudha kan kanas qaqqabsiise waan ta'eef kallattii isaa gadhiisee gara kallattii isaarraa maqee gara kallattiidhumaan konkolaataa daangaa konkolaataa isaa lammaffaatti seenee waan gaggeesseef inni kun immoo sanarraa qusatanii saffisaan deemuu dhiisuu. Yeroo ammaa kanas namoota miidhaan qaama cimaa fi salphaa irra ga'ee hospitaala Qiddus Luqaasitti yaalamaa kan jiran ta'us gargaaraa inspektar Maariid ibsaniiru. Balaan balaa duraati balaan qaqqabe. Balaa qaqqabe kanaanis gara namoota 8tti kan du'e achi keessatti dhiira 6 fi durba 2 akkasumas balaan qaamaa cimaa fi salphaan qaqqabeera. Namootni dubbifne tokkos iddoo kanatti balaan konkolaataa yeroo baay'ee of eeggannoo gochuu dhabuun balaan deddeebi'ee gahaa jiraachuu eeruun konkolaachiftoonis ta'ee qooda fudhattootni irratti hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Wantoota amma uumaman kana hambisuudhaaf amma danda'ametti hir'isuudhaaf wanti deemnu jira. Hojii akkanaa hambisuudhaaf daangaa saffisaa eeguu mallattoolee daandirra jiran hordofanii fakkeenyaaf amma kanaa olitti yoo ilaallu randa irraan gadee ulfaatatu jira konkolaataa kee to'adhu kan jedhu kanaa olitti hin jira. Seerota daandii konkolaataa irra jiran eeganii balaan akkanaa hin qaqqabu jedhee tanan yaada.